taate akkuma isin beektanitti gaa jireenya biyya kana hundi keessanuu argaatiin jirtanii yookaan fayyaa dhabnaa yookaan ammoo wal jibbinaa yookaan ammoo yaani kabaas jireenya dadhabeetiin jirra jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf magaalaa kana keessatti namni tokko jiraachuu hin danda'u waliigalee jiraachuu hin danda'u maaliif waan magaalaa kana keessa jiru waan Yaman kana keessa jiru hundi keessanii quba qabdanii ni beeytanii kanumaan wal qabatee jechuudha anarrallee waan gahee waan ta'e hunda argitanii jirtan kanaan wal qabatee jechuudha anillee maa inni osoo namni araaramuu kennan argin jechuudha bakka silaa deebisan deemee gara Itoophiyaa galuudhaaf jechuudha waan silaa xumuramuu qabu xumuree wanni hundi naa dhumate booda ol deebi'ee ijoolleedhaa fi isiillee fuudhee akkasitti karaan eeganaa mijaa'ee haala eeganaa mijaa'ee booda jarallee fuudhee ijoolleellee fuudhee gara biyyaa galuudhaaf yaalii akkasii godhee ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam jirtu nageenya rabbii bakkuma isin jirtanitti sinaa qaqqabu isiniin jenna. Egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya har'as deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha akkuma isin beektan gaa maal akka deebine ka argaatiin jirta jechuudha. Kaleessa ka viidiyoo kiyyaa kan kaleessa isin gadhiisisan keessatti argitaniitiin jirta jechuudha. Osoo ani taa'ee mana keessa jiru jechuudha isin bakka dalagaatti dhuftee akkuma dhufteen ammootu waan ani kaleessa illee isin garsiisan jechuudha. Isin ammoo viidiyoo irratti nagarree hanga ammaatti jechuudha. Har'a ammootu kunoo umurduwaanin hanga silaa kadhaa malee kadhadheetiin jechuudha. Akkuma isin beektan kaa kabajamtoota fi hordoftoota kiyya kadhaa hedduu kadhadhee hanga silaa namni nama kadhatu kadhadheetiin jechuudha. Umurduwaanin hanga tokko tasgabbeessuudhaaf yaalee jira jechuudha. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyya hanga tokko isinis khalaas tasgabboiteetiin jirti isiillee waan isii aarsee jechuudha. Maali yoo kan jettan taate gaa isin hundi beeytanii akkuma gaaf duraa sanni araarana jettee isiillee qophii addaa qopheessaa turtee anamootu gaa waan san irraa hafuudhaatu isii aarsee dhiifama ammootu duraanii walii goonee karaa solitti araaramuudhaaf qophii san hunda qopheessitee jechuudha. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyya anamootu hedduudhaan wanni sun nama mudatee waan deemeef isittillee himne telefoona kiyya cufadheetiin hangana turuu kiyya ammootu dhiifama isiniin jedhaa isiinislee dhiifama jechuun jira. Akkuma isin beektan gaa isin aarii suwwan keessa jiruuf ammallee jechuudha dhiifama naa godhu xiqqishoo isii itti ulfaateetiin jira jechuudha. Haa ta'u garuu akkuma godhe jechuudha sossobeetiin gaa hanga tokko sossobee badii kiyya hundaayyuu fudhadhee kophaatti kaameraan alattillee jechuudha. Kaameraa keessattis kaameraan alattillee itti dubbadhee waan jiru hundaayyuu himeefi jechuudha. Akkasitti gaa hanga tokko tasgabbeessuudhaaf yaaleetiin jira. Amma ammoo kun isinis asitti nabiratti argamti jechuudha. Dhiifama salaama gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkam jirtu alhamdulillah isin akkam jirtan. Har'a ammoo kunooti waan akka laaltanii Kaalid mana ana bakka hin jiraanne dhufe. Ijoolleen dhungatee waan anan jiru bakka dalagaa deemee ture. Ana bakka hin jiraanneen akkana godhuuf bareedaa miti daawwattoota kiyya. Ani ያለሁበት ቦታ ልጆቹን እዚህ መጥቶ ስሙ ቪዲዮ ሰርቶ መሄዱ መጥፎ ነው። ለምን እንዴት እንደዚህ ያደርገኛል? እኔ በመጀመሪያ ቪዲዮ ስሰራላችሁ ካሊድ ይቅርታ በእኛ ያለቀን ያለቀሰ ቀን እና ይቅርታ ብየለት ድግስ ደግሼ እንደዛ እንደምታዩት ፏ ብለን እየጠበቅን ስልኩ ዝግ ሲሆንብኝ በጣም ተቀይሜያለሁ። እንደውም ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር። ለምን እንደዚህ ለምን ያደርገኛል ብዬ እየፈለኩበት ያልፈለኩበት ቦታ የለኝም። በቃ እኔም ቪዲዮ አልሰራም ከዛ ወደዛ ቪዲዮ አልሰራም አልፈልገውም ብዬ ነው በቃ ዝም ብዬ ቁጭ አልኩት። እና ዳውቶታ ከያ ሆኖት ያራዋና ገርተኒ እኔም በቃ ቀቤንም እስካሁን ሆዴ ውስጥ እንዳያስኩ ነው። አሁን ደግሞ በቃ ምንም የማረገው ነገር የለኝም። አሁን ወደ ቤት ሲመለስ ባለፈው እንደዚህ የሆነ ጉዳይ ስለገጠመኝ ነው ወደ ሀገር ሄዳለሁ ብዬ አስተካክዬ ቶሎ በቃ ሳልነግርሽ ቶሎ ብዬ ተመልሼ ይቅርታ በቃ የሆነ ማረገው ነገር ወደ ኢትዮጵያ ገብቼ ቢያገሌ ዋን ማስተካከለው ስላለኝ ነው አስተካክዬ ቶሎ መጥቼ በቃ አንቺ ጋር ደስታ እንደወስድ የፈለኩትና በድንገት ጓደኞቼ ሃያ ሲሉ በቃ ምንም አትልም ብዬ ወደዛ ሰድ ከዛ ከአደን ተመለስኩኝ አለ እና አይዋ ካዩንቱ ላይ ወርዱት ያ አቁመሽ ሲልኝተጋ ወኒ ያሊ ካሜራ ዱረትለ ካሜራ ቦደትለ ካሜራን አላትለ ጋ isitti himeetiin isiidha tasgabbeessuuf yaale icciitiin sun maal yoo kana jettan taate gaa kabajamtoota fi hordoftoota kiyya akkuma isin beektan gaa dhugaa dubbachuudhaaf anillee
bakka an dhaqee gara adan jechuudha bakka silaanan irraa gara Itoophiyaa galu jechuudha achi dhaqee ture haala mijjeessee jechuudha wanni ana dhokadhee osoo nama tokkotti himin waan maratti nama tokkotti osoo dubbatin telefoona kee dhokadhee achi deemee maaliin sababni yoo kanaan jettan taate akkuma isin beektanitti gaa ijoolleedhaa fi isiillee fuudhee akkasitti karaan eeganaa mijaa'ee haala eeganaa mijaa'ee booda jarallee fuudhee ijoolleellee fuudhee gara biyyaa galuudhaaf yaalii akkasii godhee ture. haa ta'u garuu ammallee jechuudha kabintootaa fi hordoftoota kiyya wantichi yaalii irra jira hojiitti hiikamaa jira hojii irra jira jechuudha wannan deemeefillee inshaallah naaf tasaaqaa jedheeti abdadha saniin alatti ammootu wannan deemeef tokko kana jechuudha jireenya biyya kana dadhabneetiin ka wal diiguu hunda kan gahaa jirru haala biyya kana keessa jiruun jechuudha yoo dhugaa dubbanne kanaaf agartanii anillee ka'ee osoo isitti illee himin osoo nama tokkotti himin ka'ee achi wanni dhaqee waan kanaaf jechuudha kabintootaa fi hordoftoota kiyya malee isaan illee dhiisuuf miti ijoolleen dhiisee deemuuf miti isiillee dhiisee deemuuf miti kanaaf walumaan dura ofii kiyya karaan kun hundi keessan hundi beektanii miituun biyya lolaa keessa jirra karaa kana ammootu ofii kophama kiyyayyuu achi akkamitti asii ka'ee akka achi gahe anaaf irra dubbeekaa jechuudha kanaaf ijoollee tanaa fi isii fuudhee ammoo karaa nagaa hin qabne kanatti karaa biyya lolaa tana keessatti fuudhee olii gadi hin deemu irra ijoollee tanaa fi isiillee asumatti dhiisee ofii kiyya dura mee ilaalee bu'ee karaallee ilaalee dhaqee karaallee ilaalee haalallee ilaalee deemuu wayya waan jedhuun ka'ee deemee jechuudha kabintootaa fi hordoftoota kiyya icciitiin tokko kana kan isiidhaaf himeetiin jedhe jechuudha. Kanaan alatti ammoo wanni biraa wanni waliin jennu hin jiru gorsa wal gorfannee kaameraa duubatti wal gorfannee waan wal gorfannee mootuu hundi keessaniyyuu ni beektan jedhee amanaa akkuma beektan gaa yaa'ii kana dhiisnee waan hunda dhiisneetiin nagaa naa waliin jiran waan jedhu kanuma wal gorfannee jechuudha kabintootaa fi hordoftoota kiyya akkasii akkuma isin beektan gaa kun isiinis har'aa jirti har'a ammoo qabee እኔ አሁን እኔ ማለት ነው ዳዊት አክያ እኔ ምን አላሰብኩ ማታ ኢትዮጵያ ገና ቢያገሌ ቢነግረኝም እኮ ብትነግረኝም እኮ ምንም ነገር የለም ለምን ታርቀን እንደውም በሳቅ በጨዋታ በሰው ልጅ ዝም ብሎ አይከድም አንድ ሰው መንገድ ሲገባ ዝም ብሎ አይሄድም አኩርፋ ሚስትህን መጣለው ብለክ ያስደሰተ ካንተ እንዴት ኢትዮጵያ ተገባለው ብለ በዛው ተዳለ ነገር የለም እኔ አሁንም ነገም ወደ ኋላ ምልብህ ነገር የለም ግን እኔን ጸባይህን አስተካክል ነው ዋና ጸባይህ ነው እቱን ነው እንደዛ አርጎኝ ጠፋ ምናምን በየ ማለት ነው ለምን አስዋሸኝም እኔ በጀመሪያው ነገር ይሆን እኔ አልዋሽም በካሜራም አልዋሽም ኢትዮጵያ ገብቻለሁ መሪማ ብትለኝ አልዋሽም ነበርና ዳውቱ ታኪያ ዲፋማ ኢትዮጵያ እና ተመልኮቶቻችን እኔ እንግዲህ ምንም ነገር ምለው ነገር የለም ተቀይሜበት ነበር ይሄው ዛሬ እኔ የሌለሁበት ቦታ ስለመጣ ቤቱ ነው ገብቷል ምንም ማረገው ነገር የለም ካላስ እኔ በጣም ያስከፋኝ ግን ይቅርታ ብሎኛል እኔ ያስከፋሁሽ ምክንያቱም ይቅርታ እና ዛሬ ይሄው መጥቻለሁ እኛ ላይ ምንም ብለው ነገር የለም ተመልኮቶቻችን እንግዲህ ቤቱ ነው ይግባ እኔ ሰውም አላስገባም ሽማግሌ ማላስገባም ብዬ እና ተመልኮቶቻችን እኔ እንግዲህ ካሁን በኋላ እኔ እንግዲህ ምንም ምለው ነገር የለም ካልድን እናንተም እንግዲህ ይቅርታ በይጉላችሁኛል እኔ ይቅርታ ብየው ነበር አንድ የሚያስከፋ ነገር ስላለ አስከፍቶኛል ያንንም ይቅርታ ብየው ካላስ ይቅርታ ስላለኝ እኔም ይቅርታ ብየዋለሁ ካላስ ምንም ማረገው ነገር ስለሌለ ቤቱ ነው ይግባ እንግዲህ እኔ ምንም ምልህ ነገር የለም ግን ጸባይህን ተስተካክል ነው ፈልገው እኔ ካሁን በኋላ የድሮዬን ኑሮ ኖራለሁ ካልከኝ ካላስ እንደ በፊቱ እንኖራለን መሬማ ካልከኝ እንኖራለን ቤትክ ነህ ከራሳውን አማኝ ሹራ ከብቶ ታበረቶ ከያ ነሙ ዋን ሙካ ጋራ ከሲጅር ዱበታ ካናፍ ሹራ አኩ ሲምቤተንካ ሄዱ ተካን ኢሲ ሚሌ ሄዱ ተካን ነገርቴ ዋሜቃ ወርጉሩ ቱሬ አራፈሞቱ ጋ ወልኩፍኔ ወልበረት ደብኔት እንጅራ ካሜራ ዱበት ወልጎርፈኔ ዋን ጅሩ ሁንዳዩ ወሊድኔ ወሊገሌቲንጋ ሀዳ አሲት isin duratti argamne kanaaf jechuudha waan ammoo viidiyoo kiyya keessatti isin agarsiisa sangaa mul'ifne itti himne jechuudha maal akka ta'e hin beetu kanaaf jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya na akkasii kabajamtoota fi hordoftoota kiyya har'aa jechuudha viidiyoo gabaabduu tana qabannee